Harkafuunee akkam jirtu hordoftoota fuula YouTube keenya Araa Kiiloo Deelii bakka jirtan hundaatti nageenyi keenya isin haa qaqqabu isiniin jenna. Egaa Araa Kiiloo YouTube'n wantoota isin bashannansiisan, isin bohaarsan Finfinnee keessaa bakka tokkotti naannee egaa isin biraan gahaatii jira. Har'as qophiisaa xumuree qindeeffatee isin biraan gahuudhaaf qophaa'eetii jira. Fuula kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe godhaa akkasumas like share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Wantoota isin bashannansiisan isin irraa barattan hedduu isiniif qabannee dhiyaanneetii jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kooti. Tolaaf gaaffii keenyaaf eeyyamtu ta'uu keetiif galatoomaa. Tole maqaa kee natti taa wal barru? Maqaan koo Alamituu Mokonnon jedhama. Alamituu Mokonnon gita hojii keetii? Gita hojiin koo Salaamina Tsottaa Ministeeritti keessan hojjedha. Mana geenyaa. Ame Alamituu eenyu si moggaasee maqaa kee kana? Maqaa koo Abbaayee Konnaa moggaase. Abbaa kee si moggaase? Sababa isaa siif maniiru maaliif si moggaasan? Sababa isaan na moggaasan illee hin beeku gaa. Waan isaan na moggaasaniif isaantu beeku. Maqaa Abbaayeen kootti na waamu garuu Mallassuudha. Mallassuudhaan Lamaanuma Maariffaa. Maqaa lama qabdaa jechuudha? Maqaa lama qaba. Mallassuu jechuun gaafa hiikaasaa gaafadhu deebisteedha naan jedhe. Maal deebisteefiif? Jalqaba abbaan koo shamarran lama walitti aansee argate. Kazzaa ilma tokko argate. Arfaffaa irratti anaan argate. Kanaaf naa deebistee jedhe. Maqaa baay'ee bareedaadha. Maaliif maqaa kee kana laan ta'erreen? Kan maqaa kee kan ittiin waamamtu Alamituudha miti? Abbaan kee garuu dhuunfaa isaatti Mallassuudhaan si waama. Otus akkamsii ta'etti tolasi? Kan abbaan koo na waameen natti tola garuu baay'een isaan harmee koo hiriyoonni koo Alamituutti waan na waamaniif Alamituumaan moggaafadhee yaala. Hayyee maqaa bareedaadha. Tole egaa mee uffata aadaan uffadhee jira akkuma na argite. Uffanni aadaa uffadhee jiru kan godina kamiiti? Kan abbaa gadaa natti fakkaata. Guddaa baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tola. Anillee nan qaba Harargeedha garuu kan koo. Kan kee Hararidha? Kan koo garuu abbaa gadaadha? Abbaa gadaa. Mini? Fakkaata garuu. Calleensallee kan abbaa gadaati? Calleensa abbaa gadaadha. Carraa biraasii kennuu yaaltaa? Abbaa gadaa. Harargee manatti fakkaata. Harargee? Su akka kan keetii? Miti jedhu. No. Harargee manatti fakkaata gaa. Kan kees kanuma? Kan Ameerikaa gurraacha adii maal qabaa malkiin saddaqan. Tole mee haa ta'u godina Oromiyaan godina hedduu qabdi. Isaan keessaa mee muraasa isaanii maqaa naa dhofta? Warroota mammadaa dhuftee jechaadha waan addaa. Godina keessa jiraadhu rankaa. Godina keessa dhaladhee Budurraa. Wallaggaadha. Kan beekamaa kan itti lolladhaa. Kan kee qofa beektaa? Achi warruma nama dha'ee baradhee hojii godina hojiitti baradhee. Hojiitti barattee? Waanuma kanneen beekagaa. Waan karaatti ariifachaa yaadni kun bakka hojii waan jiru biizii waan hin jiru. Tole egaa gaaffii muraasan si gaafadha. Surree fi soddaa waliin kufuu jedhamu dhageessa beektaa? Surree fi soddaa waliin kufuu. Surrii fi soddaa maal walitti fidama? Waan soddaan qabdaati? Qaba garuu surree fi soddaa hin beeku baay'ee. Faayidaan soddaa maalidha? Faayidaan soddaa abbaa manaa siistarii koodha. Soddaan egaa akkuma nameenya isaati. Soddaan akka obboleessaa olitti nama fayyadu jira. Soddaan immoo akkuma abbaa manaa siistariitti nama fayyadu. Surrii wajjin maaliif walitti fidame? Surree hin beeku gaa. Surreen inni uffata innuma. Inni sun namadha. Soddaanis yoo dhume bakka bu'uu danda'ama maaliif garuu ani naan galle kana anaafiyyuu gaaffiidha. Anaafiyyuu gaaffii. Hayyee egaa amee karrii Finfinnee keessa jirra. Egaa Finfinnee Oromiyaatti karra shantu jira kan Finfinneetti ol galchuu baasu. Karroota sana beektaa? Karra Finfinnee baasu. Seensisuu fi baasuu shantu jira. Dhaabuu dandeessaa maqaa isaanii? Finfinneetti karrii gashuu shantu jira. Gaaffiin koo beekamaadhuma hin jira dura kaasee kan Finfinneetti ol baasu kan Finfinneedhaa gadi baasu. Finfinnee magaalaa guddittii taateetoo jirtu karri shiidhaa baasu si gashu jira. Karroota sana yoo beekte?
Musti daangalee garuu karaa bahaa karaa dhiyaa karaa lixaa waanuma akkasitti fakkaata gaamma daangaleetti. Gaafficha siin galle gaaffii xumuraan si gaafadhaan akka baluuttan sirbaa morma nama jallisaa jedha maaksa kana dhageessee beekta. Maal jechuu barbaadeetti akka baluuttan sirbaa morma nama jallisaa nama mormii jallatee beekta akka baluutti sirbuudhaaf. Jechi gaa kun jecha manatti fakkaata akka baluuttiin sirbaa morma nama jallisaa yennaa jedhu nama laalanii deemuun karooran ta'uu jireenyan ta'uu akka ofiitti of murteessanii of ta'anii jiraachuudha dheeyyaa. Of ta'anii jiraachuudha malee morma jallachuu. Nama morma jallachuutu hin taane nama laalanii deemanii bakka akka namaa sana ta'uu dhiisuu danda'u. Inni tokkorra bahee isa tokkoof milkaa'ina ta'uu danda'u. Ta'uu danda'u. Ayyee mammaaksa kanaan wal qabatu waan mammaaktu qabdaa? Waan mammaaku fakkeenyammaa ol kaa'an malee ol ka'an waan fuudhanii jedhu. Yoo amma kaa'atan malee namni kun mammaaksi kun ol kaa'an malee ol ka'an fuudhanii wanti jedhu yoo ofii kaa'atan malee ka'aniif waan fuudhanii natti. Ka'aniif waan fuudhanii yoo ka'an malee. Ayyee gaa heeyyamtuu ta'uu keetiif guddaa galatoomii ulfaadhu. Sanis waan na gaafataniif guddaa galatoomaa guyyaa gaarii. Gaaffii keenyaaf heeyyamaa ta'uu keetiif galatoomii. Ayyee sin galatoomii. Maqaa kee guutuu wal barru? Moonaanis caalaan jedhama. Moonaanis caalaa. Maqaa kee kana eenyusi moggaasee? Maqaa kana anumatu moggaafate. Sumatu moggaafate? Yeroo waggaa meeqa jirtu? Turtii waggaa 10 jiru. 10 dura? Ka warri keessi moggaasan maal ture? Na yaadachiisi. Yaadachuun barbaadu? Maqaa gabrootaa waan ta'eef yaadachuun barbaadu. Kanaaf gara waan ofii bakkeetii barbaaddutti jijjiirrattee jecha maqaa bareedaadha. Ayyee galatoomii. Tole uffata aadaa uffadhee jiru uffata aadaa godina eessaati Oromiyaa keessaa? Uffanni aadaa uffatte kun uffata aadaa Booranaa na fakkaata. Kan Booranaa? Kan Booranaa kana fakkaata? Booranaa. Tole Asmaani godina Oromiyaa hedduu qabdi egaa Oromiyaan godinoota hedduu qabdi isaan keessaa meeqa beektaa? Godinoota hedduu hin beeku. Mee muraasa isaanii naa tarreessi? Godina Oromiyaan qabdu keessaa Shawaa Lixaa, godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Bahaa, godina Wallaggaa Arfan, kam dunaate? Baay'ee lamaan 22 Arsii lamaan, Arsii Bahaa, Arsii Lixaa, Harargee lamaan, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Boorana, Gujii, Baalee lamaan amma Baalee lama ta'eera. Na yaada diri yaada. Ayyee hedduu isaanii yaadatte. Tole mee gara gaaffii mammaaksaattan si ceesisaa. Karaa soddaa fi surree wajjin baafatu jedha. Soddaa fi surree wajjin kufu waliin. Qoy sooriyaan. Soddaa fi surree. Yaadni sosocho'aa jiru. Tole soddaa fi surree wajjiniin kufu jedhama. Maal jechuu barbaadaniiti? Maaliif wajjiniin kufu? Sorraa fi surree fi soddaa moo maaltu walitti fida? Lachanuu si bira afuun danda'u rakkinni soddaa keeti rakkina keeti. Surrees baafattee kufuu hin dandeessu gaafattee moo kufta. Rakkinni warra soddaas immoo rakkina kee waan ta'eef addatti kufuu hin dandeessu hojii kufta yookaan anis hojii makaataa jechuu barbaadu. Soddaa baay'ee jaalatamaa jechaadha gara maatiitti. Soddaan sodaadhaa jedhama. Mammaaksa koo mammaaksa naa deebisteetta. Ayyee mee karri Finfinneetti geessu Finfinnee Oromiyaatti karri 5 jira. Karra 5. Mee 5 isaanii maqaa naa dhoftaa? Karra Gafarsaa kan Finfinnee irraa gara Amboo fudhatu. Karra Alluu kan gara Finfinnee irraa gara Sandaafaa fudhatu fakkaata. Karra Sirtii. Karra Qaalluu Finfinnee irraa gara Shawaa Bahaa kan fudhatu gara Qaallittii irra jechuudha. እና ከራ ገፈርሳ ሲንጀዴ ከራ ገፈርሳ ከራምቦት ከራምቦት ጌሱ ከራ ጅማ ከን ጌሱ ከራ ናፊ ከራ ቆሬዳ ከራ ቆሬ ሰሮር ፈታ Inde kan na jala batte. Sadimo furde bisera na fakkat. Furde biseta. Kar
karra qorii na fakkaata naan dhufu. Rakkina qabu. Tolee gara mammaaksaatti as deebisa gaaffii koo gara goolabuutti geessin jira. Akka abaluuttan sirbaan morma nama jallisaa jedha Oromoon. Dhageessee beektaa? Dhagee beeka. Maal jechuu barbaadanitti namni akka abaluutti sirbuuf mormi jallatee jira? Mormatu jallata osoo hin taane nama fakkaachuun nama miidhuu akka danda'u agarsiisuuf. Akka ofiitti malee akka ormaatti hin bulanii waan jedhuuf. Akka ofiitti malee akka ormaatti buluu hin dandeessu waan ta'uuf. Mammaaksa kana mammaaksa naa deebisuu dandeessaa? Akka abaluuttan sirbaan morma nama jallisa. Mammaaksa kana mammaaksa. Haasa'u bakka gaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Tolee haaf gaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Isin wanta bu'aan nuti galatooma. Tolee mee maqaa kee guutuu naaf himiti wal barraa. Sanyii Olaanii jedhama. Sanyii Olaanii. Maqaa kee kana eenyu si moggaase? Abbaa kiyyaa faadha kee. Abbaa kee faadha kee? Maqaa baay'ee bareedudha. Galatooma. Tolee mee uffanni aadaa uffadheetii jiru uffata godina eessaati? Oromiyaa keessa jechaadha. Oromiyaa keessa akkasitti illee adda baasee beeku adda uffata abbaa gadaa ta'uusaa hin beeku. Abbaa gadaa? Hundumti isaayyuu? Ka caallee kee kun abbaa gadaa. Anas garuu si kennu carraa biraa yaaltaan arganne waan ta'eef. Tolee gaamee uffata godinaalee keessaa akkuma jirutti uffata godina tokkootiin uffadhee jira. Godinni Oromiyaa immoo hedduudha. Mee godinoota Oromiyaa beektu naaf caqasi. Godinaalee Oromiyaa maqaa isaanii? Naannoo Shawarraa yookaan godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, godina Baalee, godina Arsii, godina Gujii, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Mattuu kan. Yeesigaa. Tolee gaa karrii Finfinnee keenya kanatti galchuu karaa shantu jira jedhama gaa seenaa keessatti. Mee karroota sana yaadatta? Karraa Qoree. Karraa Qoree. Beeka. Shan isaan. Sirri kanan beeku Karraa Qoree. Karraa Qoree. Karaa kamitti baasa Karraan Qoree? Shan kan Finfinneetti ol galchuu fi baasudha daandichi. Kallattii kan inni baasu garuu beeku Karraa Qoree. Karraa Qoree. Kan biraa. Kan yeroo fuudhurraa. Karri Karraa Qoree sun Finfinnee eessarraan Finfinneetti galcha? Ayyee gaa mammaaksan si gaafadha. Soddaa fi surree wajjiniin kufuu jedha Oromoon. Soddaa fi surree wajjiniin kufuu. Mee maaliif soddaa fi surree waliin kufu? Soddaa fi surree waan walitti fida? Soddaa fi surree waliin kufu jechuun surreen isa uffannaa keenya keessaas tokko waan ta'eef soddaanis immoo akka firaa ta'e tokko kan namatti ta'an obboleessaa haadha manaa ofii jechuudha. Akka firaa? Akka firaa. Malee fira miti soddaa? Firati jechuun fira dhiigaa otoo baate karaa haadha manaa sana nama argame sana jechuudha. Nama argame. Surri waliin maaliif wal fakkeessarree? Surri jechuun uffattee jirtaa miti yaadayyuuti akka gaaf kuftullee karamsi irraa deemuu qabu. Kanaaf jechuudha. Soddaanis iddoo si biraa deemuu qabu jechaadha. Yeroo baay'ee garuu soddaa fi surree ta'uu hin taane nan dhagee soddaan lafa mirgootti mirgaa. Soddaan lafa mirgootti mirgaa. Mangmaas jedhamu fa'i. Soddaa faarsuudhaaf kana jedhan jechuudha. Soddaan lafa mirgootti mirgaa. Kan jedhamu waan gagsa yeroo tokko dhagahu. Garuu amma kaati na gaafatte kun immoo anaaf haara. Haa ta'uutii waa'ee soddaa gaa mammaaksa soddaatiin naa deebisteetii jirta. Soddaa qabdaa meeti? Ammaa kan fuudhee. Maal isatti fuutaniitiin kan soddaa ta'u obboleettiin kee faayoo heeruu? Obboleettii soddaan hin qaba. Qabda? Hin qaba. Wajjinii kuftu gaa? Isallee hin barree gaa baay'ee. Anna wajjin kufatu illee hin barree. Allee wajjin kufara fakkaata. Kaa obboleettii kee kenniteef miti akkamitti si wajjin kuftu? Jaalalaan kenneefi. Seeramaan kenneefi. Soddaan seeraati. Namatti tola. Egaa mammaaksa tokkoon si dabala. Akka abaluuttan sirbaan morma nama jallisaa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kana jechuun maal jechuu barbaadeeti? Akka abaluutti sirbaan morma nama jallisa jechuun of ta'uu jechuudha. Of ta'uu jechuun si jedhu fakkeenyaaf
akka ekeleen nan ta'a jechuun dandeessu. Kanaaf akka ekelee ta'uu taane of ta'u akka ofii ta'u. Akka ofiitti jiraatu. Akka ofii jiraatu. Nama fakkaatu. Morma nama jallisaa maal daree? Morma nama jallisa jechuun fakkeenyaaf morma nama jallisannaa jedhamu waan na gochuu hin dandeenye tokko nan godha yoo jette miidhaa isaati jechuudha. Faayidaa toon taane miidhaa isaati gara miidhaa sana deema. Nama mormi jallate argitee beektaarii akka baluu ta'uudhaaf. Isaan argine jechuun mammaaksa waan ta'eef kunis namni wanticharra bara akka baratuuf malee yoo akka sana sirban mormi garsa nama jallata ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu kallattii ni miti jechuudha. Kallattii miti. Bichi kallattii toon taane al kallattii. Alkalatti Oromoon egaa waan hedduu karaa mammaaksaa isaatii ibsata kanuma itti barbaadetti ta'a. Egaa afgaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomi. Tolee afgaaffii keenyaaf eeyyamtu ta'uu keetiif galatoomi. Maqaa kee guutuu. Maqaan koo Ayyaantuu Kabbadaa jedhama. Ayyaantuu Dabalaa. Ayyaantuu Kabbada. Ayyaantuu Kabbada. Tolee maqaa kee kan eenyu sii moggaasime isaa sufnu. Kaasarii kiyyannaa moggaase. Abbaa kiyyannaa moggaase. Maaliif ayyaantuu siin jedhan sitti manii beeku? Gaanatti manii turleen beekan garuu maal isaan naan jedhan akkuma beekamu ayyaantuu jechuun waan ayyaana qabeessaas la ta'e kun isaa. Egaa ayyaana fiddeefii fi dhuftee jechaadha maatii keetii. Eeyyee saafnaa baasan jechuudha. Maqaa baay'ee bareedaadha. Tolee gaamee uffata aadaan uffadhee jira na argiteetta. Uffannaa aadaa kun kan godina eessaas fakkaata Oromiyaa keessa? Baalee natti fakkaata waan tasaasa'u baadhee. Baalee natti fakkaata. Kan Baalee hayyee. Egaa godinni Oromiyaalee hedduutu jira. Amma maqaa dhuftee Baalee fa'aa keessa. Mee godina kan biraatti naa dabali? Godina Oromiyaa maqaa naa dhahi. Godina Oromiyaa Amboo. Jetteetta uffataan uffadhe ammoo godina Oromiyaa keessaa isa tokko dha. Maali dareenni? Inni kun? Inni kun amma akkuma sila jettee kan Baaleetiin jedha. godina Oromiyaa keessaa ammoo Baaleen isa tokko dha. Kotti naa dabali isa kan biraas. Godina Arash. Maalitti si dabaluun biraa? Sigaa Oromiyaan akkoo godina hedduu qabdi. 22 ol qabdi. Isaan keessaa lamuu maqaa naa dhoftaa? Arsii. Haa ta'u si haa ga'u. Gara gaaffii biraattan si dabarsa. Soddaa fi surree wajjiniin kufuu jedha Oromoon. Dhageessee beektaa jecha makana? Dhagee beeka garuu. Mee maal jechuudha soddaa fi surree? Maaliif waa'ee soddaa gaafii? Akkuma beekamu soddaan baay'ee kabaja baay'ee surreen isaa irraa bu'ee akkasuma wajjumaan akkuma jedhame akkasuma fakkaata yaada. Kabaja soddaaf qaban irraa kan hin jirani. Na fakkaata waan. Soddaa qabdaa? Ani qabu. Qabdu soddaa? Obboleetti heerumtee obboleessa fuudhee. Okay, isa qabammaa obboleetti heerumtee qaba. Abbaan manaa obboleettii keetii si tokko soddaadha. Sirriidha qabdaa innaan koo natti fakkaata. Qabdaari soddaa? Qaba. Abbaa manaa obboleettii kiyyaa bakka baay'ee kabanya maaliif hin soddaas la ta'eef jechuudha. Akkuma surree sanaa jechuudha. Akkuma surree sanaa jechuudha. Akkasuma jechuudha. Yaani soddaan qaba mammaatti obboleettii heerumtee illee hin qabu obboleessa fuudhees hin qabu. Mee faayidaa soddaa natti himi? Soddaan kaa faayidaan isaa soddaan ulfina bakka oltallee beluu tokko heerumtee soddaan keenya nutti dhufee gaafa jedhan illee maatiin baay'ee bakka soddaadhaaf waan hedduu waan bakka ajaa'ibaa kabaja guddaa godhuufii barbaadu bakka soddaa baay'ee kabaju. Soddaan baay'ee kabajamuu qaba. Baay'ee kabajamuu qaba. Soddaan fira jedhamu? Fira
firuma gaa yaa walitti dabalamatti firuma na fakkaata ka fira dhiigaa garuu jedhama fira dhiigaa jedhama sodda yoo ijoolleessaa maatii tokko waan ta'eef garuu baay'ee naa ta'u gaamee gara gaaffii kottaa nutti ta'an si dabarsaa balballi karaa Finfinnee Oromiyaa keenyaatti galchuu balbala shantu jira jedhama mee naa yaaltaa shanan isaanii beenne gaaginoo isa la sagaan beenne Finfinnee ma keessa jiraachaa karaa itti baasuyyuu nu banneechaa nu banne haa ta'u gaaffii koo xumuraan si gaafadha akka abaluuttan sirbaa morma nama jallisaa jedha Oromoon mee mammaaksi kun maal jedhamuu barbaadeetti fakkaata mammaaksi kun waan jedhamuu barbaade maaliif namni tokko abbaan qabeenyaa tokko inni qabeenyaa isaatiin akka barbaadetti jiraata fataa jedhee jechuudha garuu ani qabeenyaan qabuun ta'e akka namicha sanitti fataa hidhee jiraadhee manarraa argadhee fi balleessee jiraadhoon ta'e hin ta'u mammaasi kun kana ibsanatti fakkaata akka abaluuttan sirbaa morma nama jallisa nama mormi jallate beektaa akka abaluutti sirbuudha Rabbe kun beektu maaliif gaa mammaasaa duma jedhe malee sirbee jallatee miti akkuma jedhamu bakka akkuma namichicha isa abbaa qabeenyaa sanittan jiraadha sila jedhamee fi akkas jedhame natti fakkaata malee dhuguma namni morma jallate angaruu nama akka abaluuttan sirbadhee morma jallate arganii beeka Ye hordoftoota fuula YouTube keenya Araa Kiiloo Deelii egaa qophiin har'aaf qabannee dhufnee kana fakkaata ture qophii keenyarraa egaa waan hedduu akka barattan akkasumas akka itti bashannantan shakkii hin qabnu waa'ee godinaalee Oromiyaa kaasuudhaaf yaalleerra akkasumas karra Finfinneellee kaasneerra egaa iddoo teessanii sagantaa keenya hordofaatii kan jirtan wal gaafadhaa of gaafadhaa isiniin jennaa sagantaan keenya kana fakkaata ture torban sagantaa haaraatii walitti deebina nagaatti